dhaabbata tajaajila gorsa biizinasaaf investimentii Maayik Dirree Dhawaa barsiisota yuunivarsiitii beekumsaaf dandeettii qabaniin kan hundeeffame dhaabbatni tajaajila gorsa biizinasaaf investimentii Maayik maaliin hojjedha akkamittiin hojjedha jettanii abooyyaadawinaa jaamna eeyyeen gosa biizinasaaf investimentii barbaadan irratti nu waliin mari'achaa yoo hojjettan shakkii malee bu'aa qabeessa taatan sababniinis nuti tilmaamaan osoon tahin beekumsaan isin tajaajilla dhaabbatni keenya tajaajiloota danuu laatu keessaa tajaajila gabaasa ji'a vaatii fi ti'ootii hojiilee herreegaan wal qabatan hunda akkanumattu faayinaanshiyal riipoortii baankii fi waajjira galiitiif ta'u gatii madaalawaan qulqullinaaf saffisaan hojjanna kana malees karoora ka'umsa hojii biizinasaaf investimentii ni qopheessina qorannoo bu'aa qabeessa piroojeektiilee garagaraa irratti ni gaggeessina odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa duwwaa 91027 teessoon teenya Dirree Dhawaa jiddugala gabaa diipoo qallaa tokkoffaa irratti argamna dhaabbata tajaajila gorsa biizinasaaf investimentii Maayik Dirree Dhawaa